maqaan koo Faasigaa Saayyeen jedhama. Wallagga lixaa Mandiirraan dhufee kan inni dhugaa ba'u kanaan dura baay'ee na dhukkubaa ture waggaa lama fuuldura dhukkubni kun kan na qabe. Dhukkubni kun dhukkuba sammuudhaanaan jedhani Zawuditoo hospitaala ciiseen ture torban lama. Torban lama ergan ciisee booda ati falan qabdu waan ta'eef gara maatii keetti galuu qabdaanaan jedhani. Wallagga lixaatti galee achi waggaa tokko taa'ee deebiin ol dhufe. As naannoo galaanitti gaafan galu yeroo sana dubbachuu hin danda'u lafan jiruus hin beeku halkanis guyyaanatti ta'a sa'aatiin tokko sagallatti ta'a adda baasuu hin danda'u eenyummaa koos hin beeku lafan jiruus hin beeku jechuudha. Sababa kanaafi adda na fidani gaafa dhukkubni kun na qabu jechuudha. Dhukkuba kana gaafa inni natti ka'u gaafa 29 adda na fidani. Ji'a 8ffaa 2013 jechuudha. Adda gaafa na fidanii maal taate? Maal si dhukkuba? Anin baasaan kuffisa. Yoom akkas ta'e? 2011 kan jalqabee tureetti gaa waggaa waggaatti gaa. Kottume? Mana yaalaa geessitanii? Mul'achuu didee. Sokirra maqaa Yesuusiin sitti dhufeera. Sokirra bilisa dhuga baatii fidaa. Ergamaa geetuun maal taate naan jedhani bukkee sanan ta'an ture. Maal taate naan na dhukkubaan jedhani as ba'i naan jedhannaan as ba'e. Gaafa as ba'u yeroo isaan na waamanii qabee waan humti akka duumessa wayii fuula koo dura galal jedhe. Simarraamoo harka keessa itti buusaame Waaqayyoon galateeffadhaa fi kanaa booda du'aa fi ofirra du'aarraa bilisa taatetta waan ta'eef dhugaa baatii fidi kottu naan jedhani. Sababa kanaaf dhugaa baatii fudhadhee dhufee irraa gara fuula kana dura jechuudha. Harka keessan ammallee itti buusaa Waaqayyoof galataa. Sababii dhibee sammuu kanaaf qoricha fudhachaa turtee duraan? Fudhachaan ture. Amma gaa Waaqayyo isa maraatummaa irraa si fayyise kanaaf maal jettaa namoota TV kanaan maal jettaa? Waaqayyo isa bilisa nama baasuu fi isa nama fayyisuu isa waan hin beekne adda baasee nama mul'isu sanaaf galatanaaf kennaan jedhaani. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon.